raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaanitti wixataa hanga jimaataatti galgaluu sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoo fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetirbaandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Ashama akka moltan kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar oduu guyyaadhaa qabannee isinii dhiyaanneerra oduu isinitti himuun kan isin faana turu an Iftuu Galataati. Miseensi Gumii Sabaa Abaa'oo dargaggoo Moo'iboon Baqqalaa rasaasaan ajjeefame. Haleellaa gareen finxaaleeyyii Amaaraa raawwachaa jiraniin lubbuun namaa galaafatamaa qabeenyi uummataas saamamaa jira. Aanaa Gubbaa Qorichaatti waraanni mootummaa Bilxiginnaa jiraattota hidhaa fi dararaa jiraachuun ibsame. Kanneenii fi kanneen biroos bal'inaan isin biraan gahaa amma xumuraatti nu waliin tura. Miseensa Gumii Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo kan ta'e dargaggoo Moo'iboon Baqqalaa kaleessa galgala onkololeessa 12 bara 2022 magaalaa Burraayyuu keessatti qaama hin beekamneen itti dhukaafame rasaasaan eega miidhamee booda hospitaalatti geeffamullee dandamachuu dadhabuun lubbuun isaa darbuu jiraattonni raadiyoonii Dirree Shaggaritti himan. Jiraataan magaalaa Burraayyuu tokko raadiyoonii Dirree Shaggaritti akka himanitti kaleessa galgala onkololeessa 12 bara 2022 magaalaa Burraayyuu aanaa Kattaa jedhamutti sagalee qawwee dhuka'ee dhagahu eeranii namni rasaasaan miidhamuu eega hubatanii booda birmannaa bakkasitti taasisaniin miseensi Gumii Sabaa Abaa'oo dargaggoo Moo'iboon Baqqalaa rukutamuu akka hubatan ragaa bahan. Wayituma sanattis satattamaan wal'aansaaf gara hospitaala Abeet jedhamu akka geeffame raadiyoonii Dirree Shaggaritti kanneen himan namoonni birmannaarra turan Moo'iboon erga hospitaala seenee booda lubbuusaa oolchuuf ogeessota fayyaatiin yaaliin ijibbaataa taasifamus miidhaan olaanaa irra gahe dandamachuu dadhabuun lubbuun isaa halkan keessa toora sa'aatii 4tti darbuu raadiyoonii Dirree Shaggaritti himanii jiru. Dargaggoo Moo'iboon Baqqalaa bara bulchiinsa wayyaanee yeroo garaagaraatti manneen hidhaa keessatti dararamaa ture kan jedhan maddi raadiyoonii Dirree Shaggar bara bulchiinsa mootummaa Bilxiginnaa hidhamee yeroo dhiyootti mana hidhaatii bahuu dubbatu. Moo'iboon hojjetaa dhaabbata Itiyoo Telekoom ta'uu kan himan namni kun ilaalcha siyaasaa hordofuun akka diinaatti ilaalamuun yakkamaa ta'ee mootummaa Bilxiginnaatiin adamfamaa turuu eeranii Moo'iboon sababichuma kana ajjeefame yoo ta'e malee yakki inni hojjete akka hin jirre himan. Maddi keenya akkasaa jedhan malee hanga gabaasni kun qindaa'utti qaama qondaala Abaa'oo Moo'iboon Baqqalaa rasaasaan ajjeese Addi Bilisummaa Oromoos ta'e qaamni biroo ibseen jiru. Addi Bilisummaa Oromoo ibsa gabaabaa fuula miidiyaa hawaasummaa isaarratti barreesseen dargaggoo Moo'iboon Baqqalaa rasaasaan rukutamee hospitaala galee jiraachuu ibsee ture. Hooggansa Abaa'oo sadarkaa garaagaraarra turan dabalatee namoonni beekamoon Oromoon qabu kanneen akka Haacaaluu Hundeessaa fi kanneen biroo yeroo garaagaraatti namoota hin beekamneen bakka garaagaraatti ajjeefamanii gatamaa dhugaan isaanis ukkaanfamee turuun ni yaadatama. Wabii Waaqotu qindeesse. Giddaa ayyaanaatti humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa milishootaa fi poolisoota humna addaa Oromiyaa 6 ajjeesuun dhagahame. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Giddaa ayyaanaatti gareen finxaaleeyyii Amaaraa faannoo fi poolisoota humna addaa naannoo Amaaraa milishootaa fi poolisoota humna addaa Oromiyaa ajjeesuun ibsame. Maddi raadiyoonii Dirree Shaggar aanaa Giddaa ayyaanaarraa odeessa qodan akka jedhanitti onkololeessa 9 bara 2022 humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa faannoo fi poolisoonni humna addaa naannichaa dhukaasa aanaa Giddaa ayyaanaa ganda Haroo ayyaanaatti milishootaa fi poolisoota humna addaa Oromiyaa irratti bananiin lubbuun milishootaa fi poolisoota humna addaa Oromiyaa galaafachuu himanii jiru. Akka namni kun jedhanitti battaluma dhukaasi kun banameen lubbuun milishootaa fi poolisoota humna addaa Oromiyaa 6 darbuu himanii kanneen madaa'an miidhaan cimaa fi salphaan irra gahuu eeran. Humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa kunneen maalirratti wal dhabanii milishootaa fi poolisoota humna addaa Oromiyaa irratti dhukaasa akka banan hin beeknu kan jedhan maddi keenya gareen lachuu yeroo dheeraadhaaf waliin ta'anii Abaa'oo Shanee
deeggartu jechuun lubbuu uummata nagaa galaafachaa qeefii qabeenya isaa saamaa fi mancaasaa akka turan dubbatu. Bilxiginnaan damee Oromiyaa garee finxaaleeyyii kanneen amanatee isaan waliin ta'uun uummata Oromoo ajjeesaa fi ajjeechisaa ture kan jedhan maddi kun dhumarratti gareen finxaaleeyyii kunneen gaafa humna jabeeffatan carraa argatanitti dhimma bahuun tarkaanfii kana fudhachuu akka hin oolle shakkii qabaachuu dubbatu. Bilxiginnaan damee Oromiyaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessaa balleessuutiin uummata Oromoo lafarraa duguuguuf garee finxaaleeyyii Amaaraa daboo waammatuu malee garichi waraana bilisummaa Oromoorraa adda baasee isaan hin ilaalu kan jedhan maddi raadiyoonii Dirree Shaggar gochaan garichi milishaa fi poolisii humna addaa Oromiyaa irratti raawwates kanuma ragaa baha jedhan. Bilxiginnaan damee Oromiyaa yeroo uummanni Oromoo garee kanaan ajjeefamaa manni fi qabeenyi isaa manca'aa ture akkuma callise yeroo miseensonni isaanii ajjeefamanis homaa akka hin dubbannee fi kunimmoo akka waliigalaatti tuffii uummata Oromootiif qaban agarsiisa jedhan. Wabii Waaqotu gabaase. Oduma wal qabateen haleellaa gareen finxaaleeyyii Amaaraa raawwachaa jiraniin lubbuun namaa galaafatamaa qabeenyi uummataa saamamaa jira. Poolisii humna addaa naannoo Amaaraa garee shororkeessitoota Amaaraa Faannoo milishaa fi finxaaleeyyiin Amaaraa ajjechaaf Oromoo irratti bobbaafaman godina Wallagga Bahaa Horroo Guduruu Wallaggaatti haleellaa gaggeessaa jiraniin lubbuun namoota nagaa galaafatamaa akka jiruu fi qabeenyi uummataa saamamaa jiraachuu jiraattonni bakkasii raadiyoonii Dirree Shaggaritti himan. Aanaa Amruutti jiraataan ganda Goobuu Sirbaa yaada raadiyoonii Dirree Shaggariif kennaniin akka jedhanitti haleellaa hidhattoonni Amaaraa kunneen fulbaana 10 bara 2022 godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amruu magaalaa Agamsaatti raawwataniin dargaggoota horii dheechisaa turan Guutamaa Shifarraa fi Addisuu Warquu ajjeesanii horii isaanii saamanii deemaniiru. Guyyaa kaleessaa jechuudha magaalaa Agamsaa uummanni gammoojjii isa jala jiran magaalaa sana jala jiran yookaan immoo gandoolee magaalaa sana jala jiran keessaa buqqa'eeti sababii humna Amaaraa kanaa fi humna mootummaatiin dhufee magaaluma sana kan inni qubatee ture. Amma erga lafa sana qubatee guyyaa kaleessaa dargaggoo Guutamaa Shifarraa jedhamuu fi dargaggoo Addisuu Warquu kan jedhamu horii otoo isaan tikfatanii achuma magaalaa bukkee humni mootummaa bukkee sana jira waardiyaa ba'ee lafa sanatti humni Amaaraa kun isaan lamaaniin rukkutee ajjeeseetu horii sana dhuunfatee sokke. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amruu ganda Goobuu Sirbaa keessatti haleellaa finxaaleeyyiin Amaaraa isaan irratti gaggeessu kana ofirraa qolachuuf hawaasa gurmaa'ee qeessaa eeggachaa jiru mootummaan hidhattoota waraana bilisummaa Oromootu gandicha keessa socho'aa jechuun hawaasichi diina daangaasaa cabsee qeessaa saamuu akka ofirraa hin qolanneef dhorkaa akka jiru jiraataan kun himaniiru. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amruu jala ganda Goobuu Sirbaa keessa kan nuyi jiraannu gandi kun humna finxaaleeyyii Amaaraa kana yookaan immoo Faannoo laga ce'ee yookaan daangaa ce'ee dhufee uummata nagaa kana irratti dhukaasa banee gidirsaa jiru kana ofirraa qolachuudhaaf wal ijaarree dhaabbannee turre. Amma garuu lafa sana shaneetu jira. Shaneetu keessa socho'aa jira jedheeti mootummaan humna Faannoo kana yookaan immoo finxaaleeyyii Amaaraa kana humna mootummaa dabaleeti kananni gara kanatti as bobbaasee lubbuu hedduuf qabeenya hedduu kananni nu jalaa barbadeessee manallee dabalatee mana barnootaallee dabalatee buufata fayyaallee dabalatee wanti hin barbadoofne hin jiru jechuudha. Humnoonni mootummaa deeggarsa meeshaalee waraanaa fi gara birootiin garee finxaaleeyyii Amaaraatiif taasisaa akka jiran jiraataan kun himanii magaalaa humnoonni mootummaa buufatanii jiran keessatti gareen shororkeessitoota Faannoo hawaasa nagaa magaalaa keessatti ajjeesee qabeenya saamaa jiraachuu mirkaneessan. Qurxummii qabuudhaaf galaana gogsuudha akkuma jedhamee miidiyaan yeroo tokko dubbachaa ture isa sana hojiitti kananni kana raawwatee jechuudha. Kanaaf ammas taanaan erga magaalaatti galee namni yookaan immoo Oromoon erga magaalaatti sassaabamee baadiyyaa garaa keessa Faannoo kanaa fi humna Amaaraa uummata Amaaraa kanatu naanna'aa jira jechuudha. Yoo namni loon ishee fudhatee naannoo magaalaatti gale kana fudhatee xiqqooma ishee dheechisuudhaaf gadi bahu nama horii tiksu yookaan immoo nama loon tiksu sana achitti ajjeeseetu humni Amaaraa kun horii sana ooffateeti deema. Horii tokkollee hin qabu amma Oromoon kadhataa ta'eeti jira saatii kana keessatti magaalaatti walitti qabamee magaalaatti galeeti kananni kadhataa ta'ee jiru jechuudha. Godina Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa aanaalee akka Jaardagaa Jaartee, Amuruu, Kiramuu fi kanneen biroo daangaa naannoo Amaaraa irratti argaman keessatti hawaasni Oromoo wabii nageenyaa dhabuun yaaddoo guddaa keessa jiraachuu jiraataan yaada isaanii nuuf kennan kun ni eeru. Uummanni Oromoo baadiyyaa adda addaa keessa haleellaa finxaaleeyyii Amaaraa dhaqqabsiisaa jiraniin buqqa'eera eega jedhanii booda bakka humnoonni mootummaa qubatanii jiranitti otoo hin hafiin gareen finxaaleeyyii Amaaraatiin ajjeefamaa fi saamamaa jira jedhan. Lafa dhiyuu fi lafa
bari'uu yaaddee jira jechuudha. Akka godina Wallaggaa Bahaa aanaa Kiiramuu jalaa fi godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu jalaatti darbeellee godinuma kana jalaa aanaa Jaarragaa Jaartee jalatti dhiyee bari'uu lafaa yaaddee jira jechuudha. Uummanni Oromoo amma baadiyaa qaata keessa jiraatu irraati magaalaatti galee magaalaa keessa jiraatu keessaa utuu humni mootummaa keessa guutuu ta'ee jiru halkanii guyyaa itti deemeeti keessatti ajjeesaa keessaa saamaa diriirsaa jira jechuudha. Amma humni amaaraa kun rukkutamaa hin jiru dhaqeeti mootummaa biratti yookaan immoo humna mootummaa biratti kananni lubbuu uummata Oromoo kan daa'imaa kan jaarsaa kan jaartii walumaa galatti miilana namni ganda keenya keessaatti dhume jechuudha. Irra guddeessi nama waggaa 60 gadi miti waggaa 60 oliidha daa'ima dabalatee jechuudha. Namoonni qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqa'anii faca'anis beelaaf saaxilamuun hubatamullee deeggarsi mootummaa fi dhaabbileen miti mootummaa taasisan akka hin jirre dubbatan. Kadhataa ta'eera amma waan ittiin daabboo shayillee nyaatee dhugu dhabeeti uummanni abboonni keenya ijoolleen kadhataa ta'aniiti jiru karaa gubbaa dhaabataniiti kana isaan kadhachaa jiran amma nama gaddeetu mana isaatti fudhatee galee namni waanuma qaban biddeen tokko 3-4 nyaataniiti kana isaan jiraatanii jechuudha. Tokko wanti godhame hin jiru deeggarsi kallattii mootummaatiin miidhaarraa kana fi deeggarsi godhame hin jiru. Dhiittaa mirga namoomaa qindoomina mootummaa fi garee finxaaleeyyii Amaaraan hawaasa Oromoo irratti raawwatamaa jiru kana ofirraa qolachuuf uummanni Oromoo biyya alaa fi keessaa nuuf birmachuu qaba kan jedhan jiraataan kun uummanni Oromoo lubbuu fi qabeenya aarsaa gochuun daangaasaa kabachiifachuu qabas jedhan. Yookaan immoo dhiittaan mirga namoomaa uummata keenya kanarra ga'e kana irraa qolachuudhaaf humna daangaa ce'ee dhufee uummata keenya akkasitti sarbu kana deebisnee gara daangaasaatti deebisuudhaaf gara biyya isaatti of keessaa baasuudhaaf uummanni kun Oromoo kan ta'e biyya alaaf keessaa kan jiru tokko birmannaa barbaada. Birmatee lafti kun lafee keenyadha. Lafa kana immoo deebisnee harka Oromoo jala galchuudhaaf to'annaa uummata Oromoo jala galchuudhaaf tokkummaa nu barbaachisa. Tokkummaa keenya cinaatti aarsaan nu barbaachisa. Aarsaa yoon jedhu aarsaan lubbuu nu barbaachisa. Aarsaan dinagdee yookaan qabeenya nu barbaachisa. Kanaaf humna kana ofirraa qolachuudhaaf tokkoomuun gaariidha. Birmannaan qabu saatii kanatti Oromoo waliif birmachuu qaba. Inni daangaa biyya nagaa keessa jiru waan qabu humna qabuu fi qabeenya qabu warra rakkoo keessa jiran kana bira dhaabbateeti rakkina kana keessaa baasuu qabaan jedhani. Oromiyaatti namoonni walakkaa miiliyoonaatii ol ta'an qe'ee isaanii irraa buqqa'uu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beeksise. Godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti sababa walitti bu'iinsa humnoota mootummaa fi garee mootummaa morkatan waliin gaggeeffamaa jiruun namoonni miiliyoona walakkaa caalan qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'uu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibse. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti qindeessaa dhimmoota namoomaa ibsa gidduu kana kenneen akka beeksisetti sababni buqqaatis hongee walwaraansaa fi balaa uumamaa kan akka lolaa ta'uu addeesseera. Kanumaanis fedhiin gargaarsa namoomaa bakkeewwan walitti bu'iinsi hongee fi lolaan miidhamanitti dabalaa dhufuu ifoomseera. Mootummoota gamtoomanitti qindeessaan deeggarsa dhimmoota namoomaa gabaasa onkololeessa 8 bara 2022 baaseen Oromiyaa godina Wallagga Bahaa, Wallagga Lixaa, Horroo Guduruu Wallaggaa, Qeellam Wallaggaa fi Shawaa Lixaa keessatti sababa walitti bu'iinsaa fi lola gaggeeffamaa jiruun namoonni 400 caalan qe'ee isaanii irraa buqqa'uu ibseera. Hawaasni qe'ee fi qabeenya isaarraa buqqa'ee iddoowwan garaagaraa qubatee jiru kun gargaarsa barbaachisaa kan hin arganne ta'uu eega mirkaneessee booda haaluma wal fakkaatuun godina Baalee fi Baalee Bahaa keessatti ammoo namoonni 70 ol ta'an qe'ee isaanii irraa buqqa'uu ifoomseera. Mootummoota gamtoomanitti godinaalee Oromiyaa bakkeewwan hongeen miidhaman keessaa godina Harargee Bahaa aanaalee 4 kanneen akka Cinaaksan, Maayyuu, Miidhagaa fi Qumbii keessaa namoonni 29 akka buqqa'an kan eeruu dhaabbatichi beelladoonni 228 fi 457 ol ta'an ammoo miidhamaniiru jedheera. Bakkeewwan hongeen mudate kanattis waqtii birraa kana tilmaama rooba gadi aanaa argachuun onkololeessaa hanga muddee bara 2022 keessa wabiin nyaataa daran hammaachuu akka danda'u yaaddoosaa ibseera. Walitti bu'iinsa dabalatee dhiibbaan hongeen dhaqqabsiiseen daa'imman miiliyoona 13 ta'an mana barnootaa osoo hin galmaa'in hafuusaanii kan ibsee dhaabbatichi horsiisee bultoonni miiliyoona 17tti tilmaamaman gaaga'ama jireenyaaf saaxilamanii deeggarsa olaanaa akka barbaadan eereera. Liban jaarsotu qindeesse.
Godina Harargee Lixaa aanaa gubbaa qorichaatti waraanni mootummaa bilxiginnaa bakka sitti bobbaafame kaabinootaa fi milishoota waliin ta'uun uummata dararaa fi hidhaa jiraachuun dhaga'ame. Odeessi godina Harargee Lixaa aanaa gubbaa qorichaarraa raadiyoon Dirree Shaggar qaqqabe akka ifoomsutti onkololeessa 9 bara 2022 irraa eegaluun waraanni mootummaa bilxiginnaa poolisii humna addaa Oromiyaa kaabinoota aanaa milishoota gandaa fi dabballoota sirnichaa sadarkaa adda addaarra jiran waliin ta'uun yakka tokko malee jiraattota aanaa gubbaa qorichaa dararaa fi hidhaa jira. Keessumaa aanaa gubbaa qorichaa ganda mi'eessotti hammeenyi kun namoota nagaa irratti keessumaa dargaggoota irratti daran jabaatee jiraachuun himameera. Guyyoota 3 darban kanatti namoonni baay'een aanichatti hidhamanii jiraachuu fi ammallee hidhamaa jiraachuu kan eeran maddi kun reebichi hamaan irratti raawwachaa akka jiruu fi addatti dargaggooleen Coosheekaa reebicha hamaa irra gaheen miidhamee du'aa fi jireenya gidduutti akka argamu ibsan. Dabalataanis dargaggooleen Coo Ahmad, Nasroosaanii, Nuuree Maasud, Ayyuub Abiraahimii fi namoonni biroo hedduun hidhamanii waajjira poolisii aanichaa keessatti dararamaa jiraachuu ibsu. Kana malees dargaggoota qe'eesaaniirraa ari'anii qabuudhaaf barbaadaa akka jiran hubatameera. Sirni bilxiginnaa dargaggoota Oromoo arguu akka hin feene yaada isaanii kan eeran maddi kun dargaggoota sarmuu fi didan reebichaa fi hidhaadhaan yoo dararu kaan immoo faayidaan goyyomsuun gara adda waraanaatti guuraa jiraachuu maddi kun ibsaniiru. Akkuma godinaalee Oromiyaa hedduu keessaa dargaggoota dirqamaa fi goyyomsuun gara mooraa leenjii waraanaatti guuran godina Harargee Lixaa keessatti daran adeemsifamuutu ibsame. Humni dargaggeessaa kun dirqama sadarkaa godinaarraa aanaaleef kennameen humnaan walitti qabuun sirnichi du'a kaayyoo fi seenaa hin qabneef gara waraanaatti erguuf karoorfachuu himu. Liban Jaarsotu gabaase. Kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan gammaa ture. Waan waliin turtaniif hedduu galatoomaa. Halkan gaarii qabaadhaa. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.